المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. دوبا قرتي نما قرتي دنيا رتي والجالتي بدنا رحمن الجسا أنزلت جرى ولك بمني دوبا ربي وجابرو ورا أجمع سني نكذب سنكيس ربنا وحسيك عروتي دوبا حديث باوري لا خيستي إرجما ربي تراودي سمين دوبا نجي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول ربي نزا يوم القيامة بجا قياما بجا حسابات سنجرتي بجا نمني وان دلجتي من دولك أبتدكو hangartee khayrii dalagata khayriin galata galfama kan sharrii dalagate yattee sharriin galanii isaa deebi'uuf jechuudha. warra khayriin dagatee khayrii argatu rabbina haa godhalma. إن الله يقول ربي نجا يوم القيامة يا قياما أين المتحابون نئي تجرى وري والزادة بجلالي في الجنحيان اليوم دوب أرى أوظلهم ثاني قاد بسيطة يظل قاد وحي خيفتي يوم لا ظل ويا قاد من ذره إلا ظلي قاد سخيا ملي رواه مسلم جنس سوار إجسوا دوبا قرتي قاد تسني بجابرو حنبراتك هجرو إلا خراحنا ملي جسوا warri irra duniyaa irratti jabbaramus gartee akka rabbitti muudamee horiirraa haa ta'u namarraa haa ta'u uuma fedhee waa uljaan jinnii shayxaana jidduun jechaadha. guyyaa baruu wanni takka isaan hundi nafsii malee maaltumaan na baataa yaaleeytanii malee tokko kan gartee anaatu fidaa baha anaatu gartee irratti aansaa kan jahu hin jiru jechuudha. Dhiba guyyaa hamaa san guyyaa hamaa gartee daa'imni xixiqqaan fitinaa guyyaa sanii irraa gartee aarri mataan facaatu guyyaa san warra duniyaa irratti wal jaalate rabbiin akkana gaadhuba warra san keessatti rabbiin waa isaabu warra duniyaa irratti khayri jalatti walitti qabamee akhiratti akkasitti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jedhamu rabbiin haa godhu. Duba obboleewwan islaamaa mata dureen kiyya kanaan bifa manaa godha warra saniin kajeelee hedduu takka mata dureen irra qabadee dhiyaadhee dhugumaan nafseeti jaabdatu qabee daamu ani gartee ol baasee dubbachuu yaaluu barbaade. Kanaafuu inshaallah warra haka qunnamuu haa godhu warra duniyaa irratti haka qunnamee akhiratti illee haqni isaa kan dachaa ta'e barakaan keessa kaayamee itti galfamuuf rabbiin haa godhu. Duba obboleewwan islaamaa arraan sanaa mata dureen kiyyaa faayidaa jaalala rabbiitii fi rasuula alayhi salaatu wassalaam. Namni duniyaa irratti gartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa ol ta'ee jaalate namni gartee duniyaa irratti arraan sanii ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam dhuguma saniin dhugoomsee jaalate guyyaa boruu duba qulqullinti isaa maali? Kan hin jaalatinu kan akka fedhetti jiraate hoo duniyaa fi akhiratti qulqullinti isaa maali? Waan jirraa obboleewwan islaamaa mee waliin laalla. Dhuguma sanitti waan nafseen keenya hedduu takka irraanfattee irraa takka wanni kun qabxiin sun garteen qabxii nafseen keenya hedduu takka irraanfattee irraa takka jechuudha. Unkaan qalbiin keenya irraanfachuu dhiisi warri kalaama agartee afaaniin dubbatu qalbiin illee dhugoomsuu baatu diilas gartee qalbiin sun ittillee nu raggahuu baatu kan gartee afaanumaan ol baatee dubbatu ni xiqqaatee jechaadha. Namoota gartee maal keessatti wal dorgomu jira gartee duniyaa argatuu heddummeeffatu kan keessatti wal dorgomu jira. Hasilaa gartee nuti jaalala rabbiitiif kan rasuula alayhi salaatu wassalaam keessa wal dorgomu kunoo dhibee nuti obboleewwan keenya rabbirraa qaanfatuu dhabnee ergamaa keenya alayhi salaatu wassalaam jaalala rabbiin illeen ergaa isaatiif qabu kan rabbii ergamaan illeen rabbii isaatiif qabu waa takka irraan beenu duba natiijaan teenya shayxaanaan makamtee duniyaa jalaniin baddee duba rabbirraa qaanfatuu dhabuun keenya kun hedduu takka duba waan fokkisaadha. duba jaalalti rabbiitii fi jaalalti rasuulaa toora qalbii keenyaati ahibatiifillah wallaahi qalbiin keenya isiidhaan fayyaa taati yoo qalbiin keenya gartee jaalalti rasuulaatii fi jaalalti rabbii keessa hin jirre dhuguma sanitti gartee akkaan dukkana keessa kan jirtu jaalalti rabbiitii fi jaalalti rasuulaa fayyaa qaama keenyaati aafiyaa qalbii keenyaati toora qalbii keenyaati hedduu takka gartee kan qalbiin keenya irratti kabajtuu jechuudha. duba namni jaalala rasuulaatii fi jaalala rabbii keenya jalla wa'alaa ol ta'e dhabee fahuwa du'a inni gartee fi bahari az-zulumaatii gartee bahara gartee dukkanaa keessatti jira jechuudha. Dukkana keessatti jira waa takka nama ijaan hin agarre ka ijaan qabne akkasii bishaan baharaa keessa jiru. Baharri sana akkaan dukkanaa kan ta'e ni eessatti jabana ta'a. Jaalataatii dukkanaa yaa gartee jiraattii fi bakki inni jiru gartee dukkana keessa jira bishaan keessa jira. Ni akkamitti haa argure
nama akkasiiti jechuudha. Namni jaalala rabbiitii fi jaalala rasuulaa hin qabne jechuudha. Duuba obboleewwan Islaamaa rabbiin dantaan waan qabu walaakin nuti rabbii keenya irraa dantaa qabna. Akkasuma waliin rabbiin keenya subhaana wa ta'aalaa maqaa bareedaadhaan ni yaama. Akka gartee kadhaatitti yerooti dantaa keenyaaf jecha jaalala keenyaaf jecha karaa gartee ibaadaa isaa isa gabbaruutti ibaadaa haqaan isa gabbaruutti ni yaama. Yaa ibaadii deemu yaama maqaa bareedaa nama gartee guyyaa rabbii kana dandahee